بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجليت أنا يو خدقي سنته تكتك نافول دربا سنين جاء. سجليت أنا يو خدقي سنته تكتك ناف دربا إن شاء الله. سينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتا كنا نفا إيجال لارا يو ربي نون فيدا جتشودا أكسمتي أمالي kitaaba bahaa jiru fudhachuudhaaf qophiidha tan jettu insha Allah irraa dubbanna. Yeroo gabaabduu keessatti kitaabni Ustaaz Safiir isin dhaqqabaa jechuu kitaaba bareedaa hadiisan aqiidaa العالم الأخير نهاية العالم cufaa keessa jira jechuu waa hedduu barnoota guddaa keessa harkatan jee abdii guddaan qaba. Kitaaba afur walitti qabate jechuudha. Bakka takkatti insha Allah baha yoo rabbiin fedhe jechuudha. insha Allah egaa sheerolii godha. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى كتا سجلي أوف نيجر إلى كتا سجلي سينا لي قرتي إسا تن أجائبا تن نمدين كسيستو تن قرتي هالا نما أجائب سيستو عمر بن الخطاب أكا جالة قرتي سينان إسا dhaggeeffachuuf qofaan jechuu akka isa jaalatu si godha. Akka isa jaalatu akka isa gartee isa fakkaachuu feetu akkas si taasisaa jechuu Umar kaleessa wanirraa dubbanne tokko waa'ee salaata taraawihaati. Salaata taraawihaa gartee namni yeroo jalqabaatiif jechuudha imaama gartee Abdurrahmaan bin Abdul Qaari jedhanii ammallee riwaaya biroo keessatti imaama Ubay ibn Ka'abin durfame akkasii ummata kophaa salaatu agarraan hoottaa bakka takka salaataa je'eeti bakka takkatti salaachise salaata gartee ajajee jechuu zamana isaa keessatti eega salaachisee ummanni walitti qabamee imaama tokko irratti salaatan agarraani نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون جئن يريد آخر الليل. بدعة قرتي بدعة لغويتي جان بدعة أفانيتي وان قرتي مثال ملي فكين ملي وان أتي قرتي أمتو فكي قرتي سابقة فكي أما درة دبري ملي واني مجفتينو بدعة جامع فكين يافت أيار بدعة شريعاتي متقرو بدعة تن قنانيتي جتشو تقنانيتي بدعة شريعة خيسا في دنوتو حرامة بدعة جتشون في مثال وان زمن رسولان جرين فكين قرتي سندران دبرين وان هاري قفتن جتشو قرو صلاة تراويحا ويسدي رسول ربي صلى الله عليه وسلم صلاة توري جنيتي را دبني برهن جتشو حالو ما كان الرسول عمر بن الخطاب magaalaa keessa magaalaa tottoohataa turre jennee magaalaa tottoohata jechuudha. Nama gartee tirfii hisaaba malee barbaadu magaalaa isaa keessatti ni dhorga. Nama halaalii fi haraam hin beekne magaalaa keessatti bitee akkan gurgurree ni dhorga. Umar ibn al-Khattab haala kanaanii jiruun isaa haala kana fakkaatti jechuudha. Mootummaa isaa keessatti mootummaa haalaan gartee walqixxummaa dalaydu mootummaa rabbi sodaattu mootummaa hawaasa gartee tajaajiltu mootummaa hawaasaaf if gaqqabde inninis gartee hawaasni quufu malee inni hin quufne yoo hawaasni gartee tajaajila argate malee inni illeen ittiin gammannee nama akkanaati jechuudha. Khaleessa wanni irraa dubbannee gurbaa gartee Nasr bin al-Hajjaaj dubartiin odoonii fi galgala gartee deddeemu jiru dubartiin انتلون تكغرتي ولو إسي خيستي هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج جد
farshoo dhugeetiin silaa haraan jiraate jette gartee farshoo dhugeetiin gurbaan Nasr bin Hajjaaj san gurbaa bareedaa san biraan dhaqee isaa wajji gacciisaa isaa wajji rafee haraam dalagaa jettee walaloosii keessa dhageenyaan gurbaa san yaamsiseeti gurbaa san gizee yaamsisee gurbaan dhugattuu gurbaa bareedaadha. huwa asbaxu nnaas yani wajhan wa axsanuhum shacran rifeensa bareedaa qabaa fuulaas haalaan bareeda gurbaa kana dubartii madiinaa fattantee jirta mokkartee jirta malaaxaa ofirraa godhi je'eeti ajajee akkasitti malaaxaa akka godhan fuudhee rifeensa girra isarraa haade jechuu imaamata akka uffatu godhe jechuu waggaa imaamata gurbaa rifeensarraa haadee imaamatarraa gartee imaamatatti kaaye fasdaada yani jamaalan bareedinarraan idee gurbaan waggaa kana ka'eeti karaa gartee ati dubartii fattantee jirtaati asirraa deem shabaaba gurbaan hin fuune jaartiin qabu deem asirraa je'eeti biyyarraa arihee eegasii karaa biyya Iraaq kana dhaqee jechuu eegasii xalayaa katabee fi walaloo katabeef jechuu Umar akka madiinatti gartee isa deebisu فهذان حالان فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسنام جئن إمام الهدى لا تبتلي الطرد مسلما له حرمة معروفة وزمام جئتي ولا لوغوناني نديبي سجنان هغانا نلب جيرو أبدا نمن ديبي نجينتي أكستي أريهجتشو إيغسي dubartoonni walitti qabamaniiti irra gartee ayyu fitiyaan ilmadiinatti asbaxu wajhan ja'anii dubbatan jechuu eenyutu madiinaa kana keessatti irra bareedaan dhiiraa eenyu ja'anii gaafannaani Abu Dhu'aybii jettee takka Abu Dhu'aybiitutu irra bareedaa dhiiraati jennaan Abu Dhu'ayb kana mee kami inni yaamaa je'eeti yaamsisee jechuu waggaa yaamsisee booda Abu Dhu'ayb dhugattuu gizeen ifi argee ati gartee akka yeeyyitti dubartii alloolaa jirta dubartii fatanaatti itti taatee jirta sanii jecha as biyya tanarraa bahuu qabda jeen akkas taanaan ilma adeera kiyyaa ilma abbeera kiyyaa jechuudha Nasr bin Hajjaaj duraanii san isa bira nageessi jeen akkasitti isa dhaqqabi jeeni ergee jechuu eegasi Umar ibn al-Khattaab haala kanaanii rabbi isaa sodaachaa ture kaleessa wanni irraa dubbanne takka ammallee odoo magaalaa keessa deemuu intaloo ilmaan isiitiif gartee distii bilcheessaa jirtu nyaata dhabdee ijoolleen ni boochi eegasii inni dhufee maal taate jennaan ijoolleen raffisu jira hiraata hin qabnu waan nyaannu hin qabnu jennaan ka'ee rifateeti deemee mana daqiiqaa seenee daqiiqa fudhatee ba'atee gurbaan aslam ja'aniin gabricha inni bilisoomsu gabricha isaa anaatu sirraa ba'ata jennaan deemaa sii je'een dilii tiyya guyyaa qiyaamaa siitutu narraa ba'ataa miti ati narraan ba'attu dilii tiyya guyyaa qiyaamaatii deem je'eeti ariheen akkasitti fuudhee ifii deemee dhandhaarrarra kaayee akkasitti bilcheesse jechuudha bilcheessee ijoollee nyaata qabbaneessee akkasitti kanneef Umar haala kanaanii wanti jechaa ture jechuudha Umar ibn Khattaab bahaa'imallee beeladaallee haalaanii mirga beeladaallee eeysisaa ture zamana isaa keessatti walqixxummaa inni dalagu keessa beeladaan illeen akka hin miidhamne ilma namaa dhiisiiti beeladaan illeen jechuudha duuba waa'ee beeladaa kanatti gaaf tokko Iraaq irraahii maal je'e osoonii fi gartee beeladaan yookaan gaangeen yookaan fardi asii miti Iraaqitti bulchiinsa kiyya jalatti jechuudha osoonii fi gufate maaliif karaan tolchineefi je'ee rabbiin guyyaa qiyaamaa na gaafata ja'a innaawaa jechuu rabbi sodaachuu keessa guyyaa qiyaamaa maaliif gartee yaa Umar beeladaadhaaf maaliif karaan hin tolchini karaa waliin qixxeessin je'ee rabbiin na gaafata ani abadan gartee haga armalaan Iraaq mootummaa tiyya jalatti haga gartee dubartiin jaarsan qabne ta dubartiin irraa jaarsi irraa du'e yookaan hiikamte ta ilmaan yataamaa guddistu hundi isaanii haga quufanitti ani gartee mootummaa tiyya keessatti rahaa hin arkadhu jechaa ture jechuudha. Tanaaf Umar ibn Khattaab hadiisa riwaayaa gartee Musee bin Daarim ja'anii Umar ibn Khattaab gurbaa tokko gartee
yaabbii isaa gaalasaa dandeettii jechuu hizaaba malee ba'achiisa. Ba'aa gartee ulfaataa ba'achiisnaani abbaa gaalaa san fuudheeti uleedhaan dhaweeti gaala gartee beeyladaa afaan hin beeyne rabbiin sodaattu jeen beeyladaa afaan hin beeyne waan hin dandeenye gartee dandeettii isaatii ol isa ba'achiiste maaliif rabbii kee sodaadhu je'eeti uleedhaan qabeeti dhawee jechuu. Tanaaf alaa ittaqayta Allah fi rikaabikum haadhihi ja'an rabbiin sodaattanii sila rabbiin sodaattanii beeladaa gartee afaan hin beene kana waan hin dandeenye gartee dandeettii isaatii ol fuutanii isin ba'achiisuu kana rabbii keessan hin sodaattanii ja'an. Umar ibn Khattaab gaaf tokko gaalli gartee sadaqaa bade gaalli zakaataa bannaani ifii deemeeti gaala kana gartee barbaadee qabee tottoohatee qabeeti gartee qaama isaa kana waan adda addaa akka dhukkuba maalii madaafaa qaba fayyisuuf akkasitti osoo dawaa itti godhu jiruuti yaghfiru Allahu laka yaa amiira almu'miniin ja'aniin yaa amiira almu'miniin rabbi rahmata sii haa godhuuti fahallaa ta'muru cabdan min cabiidika min cabiidi sadaqa warra gartee sadaqaa guru warra zakaata guru kana maaliif hin ajajiin gabroottan hedduu qabda gabroottan ati qabdu kanarraa gartee namni tokko deemee maaliif gartee hin ba'an maaliif gaala kana hin tottoohanne jennaani gabra anarra gartee gabraa jiraa hije nama narra gabraa hin jiru ani gabricha rabbiiti tadura talammadaa ummataan tajaajila yoonin ani gabran taane eenyutu gabra namni gabra ta'e hin jiru ana je'eeti akkasitti wanti jechaa ture jechuudha. Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu waa'ee ilmii beekumsa keessatti haalaan tottoo'ate. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nabi Muhammadiin waa takka gartee akka isa kadhatu waan akkanaa na kadhadhu hin jenneen ilmii malee beekumsa malee jechuudha. Waqul rabbi zidnii ilmaa jeen yaa Muhammad yaa rabbi beekumsa naa dabalii naa ida ija'ii kadhuu jeen. Tanaaf beekumsa kadhachuun beekumsa gartee beekumsa ilmii waa'ee ilmii keessatti haalaan gartee ummata kakaasaa ture jechuudha. Umar ibn al-Khattaab magaalaa hunda keessatti warreen magaalaa Kuufaa, Iraaqii, Shaamii magaalaalee biyya Iiraan jiran tana keessa magaalaalee gartee adda addaa keessatti biyya Masriiti hunda keessatti jechuudha akka ilmii ummanni Qur'aana rabbii haffazan akka Qur'aana qara'an hedduu kakaasa jechuudha. Jechoottan isaa keessa al-ilmu in lam yanfacuka lam yadurruka ja ilmiin beekumsi yoonifis hin fayyanne sin dararu sin miidhu beekumsummaan cufti yoonifis hin dararre sin miidhu jechuudha. Talammada mootu alfi caabidin nama gartee caabidee nama rabbi gabbaru nama salaatu nama kuma tokko du'uututu irra laafaadha caalimni tokko du'urra caalima gartee halaalii fi haraam beeku kanama barsiisurra sheekticha dhiyoo tana du'e amma sheektichi caalimni akkanaa kun du'urra caabideen kuma tokko yoo du'eetu irra caalaa jira li'annahu isarraa waan argataniitu irra heddu nama miiliyoonaan TV Afrikaatiin nama gartee miiliyoonaan lakkaa'amu ummata muslimtoota irraa fayyadama. Nama caalima nama caabidee kuma tokko du'uutu irra laafaadha caalimni tokko du'urra akkana jechaa ture jechuudha. Kitaaba rabbii baradha riskii rabbii kadha ja'a Umar ibn al-Khattaab ta'allamuu al-ilm ilmii baradha wa'allimuuhu an-naas namallee barsiisa sodaa rabbii gartee baradha ilma namaatiif gaqqaba nama irraa barattaniif if gaqqaba ja'a nama irraa barattan gartee sheekoolee teessan ta irraa barattan if gaqqaba sigalee if gaqqabaaf watawaada'u liman calimtumuuhu ilcilmi ja'a warra beekumsa gartee irraa barattan if gaqqaba walaa takuunuu min jabaabirati ilculamaa culamaa'ii gartee yookaa beekoolee warreen jabbaara warreen boonu warreen kibriyaa qabu hin tahinaa ja'a. Wallaalummaan keessan beekumsa keessan isin gartee hin hagoogin ja'a. Namni ilmiidhaan gartee irra hamaan nama gartee beekumsa baratee munaafiqa tahee beekumsa saasaniin qur'aanaan moromuu ja'a waa'ee ilmii keessatti.
خطبالي أدى قولا خطبالي أدى قولا إيه عمر بن الخطاب زمن سا خيستي مدينة خيستي ور فتوى قولوا هدو جرا علمائي صحابوتا قرتي هدو ليسان صحابوتا تورنما إبا في صدومي جهن تورنما إبا في صدومي تي ور قرتي بدري ور بدري ور قرتي بيعة الرضوان خنين هنداهو مدينة خيسة وليك أبام مدينة بكا قرتي علمين شفتينو فتوالين بيك غافي سنغرتي غافتن فكينيا شيكولي غافتن هندي مدينة الرابع لأنه علمائي أتشجرتو علمائي غرغدو ورين نبي ربي صلى الله عليه وسلم إسان خيسا ورين صحابوت رسول ربي جتشو إسان خيسا علمائي غرغدو ور مدينة خيسا فتوى هدوميسا نما إبا في صدومي نما إبا صدومن خنا خيسا جري نما توربا فتوى دام بيكمون إسان ننسون عمر متاسا علي عبد الله بن مسعود عائشة جارتي رسولها جتشودا زيد بن ثابت عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر خنين ورقرتي بيكولي فتوى دام بيكم خنين خيسا أم سلمة جرا أنس بن مالك أبو سعيد الخدري أبو هريرة عثمان بن عفان عبد الله بن زبير أبو موسى الأشعري سعد بن أبي وقاص جابر بن عبد الله معاذ بن جبل طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف عمران بن حسين عبادة بن صامت خنين هندي ورين غرغدو فقهائي علمائي غرغدو زمن عمر خيستي فتوى غدا تراني جتون ورين غرتي عمر بن الخطاب مقالا هدو كوفة زمن سا إساجار مقالا باسرا إساجار مقالا ليه هدو زمن سا خيستي جارمي جتون زمن سا خيستي مقالا ليه هدو جارمي مدرسة غرتي مدينة مدرسة مكة مدرسة كوفة مدرسة بصرة مدرسة أكن جراني جتشو شفتي ساني صحابوتا فوديتي قودي بيا أدى مقالا أدى خيستي صحابوتا قودي جتشو بيا شامي بيا مالي إلهن كسرت إلهن ليبيا تانا غرتي بيا سرت عمرو بن العاص فائرجي ورا مقالا جتشو ورا مقالا أومي جتشو عمر بن الخطاب نما شعري هدو جالت شعري ولا لو دان هدو خاص نما غرتي ولا ليسو هدو ديجر إفيفو ولا ليسان ولا لو أدى ولا ليس جتشو عمر تراف زمن عمر ابن الخطاب خيستي بيلوا نمني بيلو نمني غرتي نمني ولميدو إنما جتشو زمن ساخيستي نمني والميدو نبو في الرقودان جتشو warri wal himatu yeroo takka garta malee zulmiin dhabamtee miidhaan dhabame namni yoo mootummaan qaceele maal ja'a beeyta yoo mootummaan qaceele shi'ibiin jala jirullee ni qaceela yoo mootummaan jallate shi'ibiin gartee isa jala jirullee warri inni gartee bitu cufti isaanii ni jallatan kanaaf mootummaan asaasa mootummaan biyya takkaa mootummaan biyya teenyaa fakkeenyaaf mootummaan biyya teenyaa yoo ni fi qaceele ummanni isaatillee ni qaceele yoo mootummaan biyya teenyaa jallate ummanni isa jala jirullee ni jallata kanaaf mootummaan wanni gartee qoba mootummaan laataniif waa hunda hoggaanii fi biyya keessatti namni du'uu namni ajjeefamuu namni gartee saamamuu masgiinni gubatu wanni gartee qoba mootummaan laataniif mootummaan to'achuu danda'a waan kana halammadaa mootummaan yoo ni fi waan kana qaceelche ni qaceela yoo mootummaan jallise ni jallata kanaaf mootummaan haqaa osoo kaafirallee ta'e rabbiin ni tumsaaf mootummaa haqaa osoo kaafirallee ta'e mootummaa gartee zaalimaa osoo muslimallee ta'e rabbiin ni dhabamsiisa mootummaa zaalimaa mootummaa nama miitu jechuudha osoo ni fi zaalimallee ta'e rabbi subhaanahu wa ta'ala ni dhabamsiisaa jechuudha. عمر بن الخطاب زمن ساخي ستي نما والهمته هن أجرت أبدا يرو تك يوته ملي الرجل ورا والهمته هنجرو جتشو تناف عمر بن الخطاب بنغرتي زكاة فوديتي ورا غرتي وانتي جو
zakaata fuudha. Kaafiroota gartee warra amantii biroo qaban ummata kiristiyaanaa ifi yahudaa gibira irraa fuudha. Gibirri kun akka magaalatti adda. Akka magaalatti adda. Amma biyya Shaam keessatti amatatti gibira nama kaafiraa tokko gibira riyaa diinaara 48 irraa fuudha. Warra Yaman diinaara 4 irraa fuudha. Akkanatti akka biyyatti akka biyyaatiin jechuudha gibira nama kaafiraa irraa gibira akka biyyatti irraa fuudhan. Garuu gibira san wanni irraa fuudhaniif horii isaaniitii fi nafsee isaanii tiifachuuf. Ummata muslimtoota waraana muslimaatutu mootii muslimaatutu ummata kaafiraa san tiisa. Bakka isaan gartee amantii isaanii ooffatan. Beeta kiristaanaa haa ta'uu yoonii fi horiin isaanii akka hin saamamne nafseen isaanii akka hin tuqamne. Yoo adawwiillee akka irraa dhorgan yoo adawwii irraa dhorguu baatan ammoo gibira kafaluun dhorgaa hin kafalan ni kaafiraan kafalu gibira hin kafalu. Gibira san wanni kafalaniif nyaapha gartee yookaan adawwii alarraa dhufu irraa dhorguuf jechaafi malee yoo irraa dhorguu hin dandeenye garuu gibira san hin kafalanii jechuudha. Gibira dhiira qofarraa fuudhan. Islaamummaa tana ilaalime gibira nama kaafiraarraa biyya islaamaa keessan nama jiru gibira dhiira qofarraa fuudhan. Dubartiirraan fuudhan. Ijoolleerraan fuudhan. Bal'aarraan fuudhan. Manguddoo kafaluu hin dandeenyerraan fuudhan. Nama harkisaa murameerraan fuudhan. Nama maraatarraan fuudhan. Dhiira gartee miskiina humaan qabnerraan fuudhan. Garuu kafaluu danda'u nama dhiira qofa gibira irraa fuudhama. Yoo abbichi san du'e gibirri walumaan du'a hin jiru jechuudha. Wanni irraa fuudhan hin jiru. Abbichi nu du'ee jira. Gibira irraa fuudhuun jiruu isaatti rarra'a jechuudha. Tanaaf hoggaa gibira ja'an waan guddaa miti. Amatatti diinaara 4 jechuun maallaqa xiqqaa. Islaamummaa keessatti namni gartee biyya shari'aan islaamaa keessa jiraatu tokko biyya mootii islaamaa keessa jiraatu tokko namni kaafiraa gibira kafalee jiraata. Walqixa muslimaa wajji waa hundaan walqixa. Horiin isaan tuqamuu dhiini isaa hin tuqamu tiifamaadha. Horiin isaatis tiifamaa. Yoonii fi Abuu Ubayda ibn Jarraah gaafa gartee Shaam dhaqee ummata gibira irraa fuudheeti gibira eegasii ummata Room irraa dhorguu dadhabnaan fuudhee gibira deebiseef. Maaliif gibira nu deebiste jennaan waan inni isinii deebiseef ummata Room ani dandeettii isinirraa dhorguu waan hin qabne jecha dandeettii rarraa gibira isinirraa fuudhuun dandeettii isinirraa nyaapha adawwii gartee biroo isinirraa dhorguu irratti seeftii teessaniif isin eeguu waan hin dandeenye jecha gibira isiniif haa hafuu je'eeti akkasi gibira lakkiseef jechuudha deebiseef. Eegatoo hannaa jala oolanii sanbooda mootii tahanii jabaatanii ummata gartee adawwii biroo irraa fuudhuu irraa dhorguu dandeenyaan hoggaasan gibira irraa fuudhee jechuudha. Kanaaf islaamummaa keessatti wanni hundi walqixxummaadha. Walqixxummaan dalaga. Hattaa walau kaana osoo kaafirallee taate ati kaafira ja'anii wanni si ajjeessan wanni gartee isa horiin keessaamamu wanni beeta kiristaanni diigamu yookaan gubamu hin jiru jechuudha. Beeta kiristaanni keetiis hin tuqamu. Masqalli keetiis hin tuqamu. Horiin keetiis hin tuqamu. Nafseen teetiis hin tuqamtu. Yoo muslimni kaafira ajjeese muslimni kaafiraan hin ajjeefamu garuu gumaa ni kafala. Ni hidhama gumaa ni kafala. Tanaaf islaamummaan mirga gartee mirga bahaa'imaa mirga gartee beeladaallee eega mirga nama kaafiraa eega akka gartee olola propagaandaa ummanni kiristaanaa oofu kanaa miti. Islaamni nama qalaa, islaamni nama ajjeesaa, islaamni shari'aan namaa irree ja'anii waan oofan kana propagaandaa kijibaati jechuudha. Akkan shari'aa jechuun tana obboleeyyan kiyya. Hattaa nama islaamaatii miti namni kaafiraatillee mirga inni qabu si himu jira. Isaan mirga kana nuuf ni kannan hin kannan. Mirga kana nuuf hin kannan. Biyya teenya biyyatti dhalanneetti guddannee handhuurti teenya abaaboon teenya hundeen teenya
achi taateehu akka nama sittiziina lammadaa lammii lammadan laalamneeti masgiidallee gubaa waa hedduu nu godhaa jiran. Mirga kana isaan biratti hin agartu, ummata muslimaa bira ni agarta. Garuu mirga kana ni dhoysan. Mirga kana islaamni akka islaamni nu hin beeku mirga kana. Mirga kaafirri qabu muslimni nu irra guddaan isaa hin beeku. Akka waan gartee loluma qofa islaamni lola dura jaalala sii kanna. Islaamni lola dura nagaya sii kanna. Islaamni lola dura seeftii sii kanna. Waa hunda gartee walqixxummaa sii kanna. Waa hunda sii kanna. Osoon akka namummaa tuunuu jechuu kiyya. Amantii sin dirqu. Amantii kana seeni je'ee sin dirqu. Umar ibn Khattaab akkumaan isinii himette intaloo haajaa dhuftee kiristaana isiin masqala sii arge. Masqala agarraani Madiinaa keessatti. Madiinaa odoonii fi rasuulli jiruutu kiristaanni jiraachaa ture. Yahudaan ni jirti. Laalladhu. Rabbiin Nabi Muhammad haqaan ergeetii islaamii jennaani ani dulloomeetiin jira amma booda qabrii afaaniin jiraati waan islaamoon jiru haajaa gartee nyaataatiifin sii dhufe waan rabbi sii kanne naa kanni jennaani fuudhee kannee fi maal je yooniin gartee islaamii je'ee isiitti deddeebise akka waan gartee haajaaf dhufte san aniin kun isii tana dirqisiisee li'aannahu waan natti haajamtee jecha dirqisiisee islaamummaa hin seenne sodaa saniifin yeruma takka qofa je'eetuma isiin dinnaan khalaas haajaa siisan baase nyaata kanneefi waa hunda kanneefi deem jeen. Akkana Umar ibn Khattaab akkana warra gartee bani kalb ja'anii gosa takkaa jira nuti xarafa gartee shaam kana jiraatanii gibira kafaluu didaniiti boonan. Nama gibira kafaluu didee boone kibriyaa boone gibira dachaa irra godhe. Deemnee mootummaa Roomitti baqanna jennaan mootummaa Roomitti illee yoo baqattan ta'e mootummaan Room akka isin deebisu xalayaa katabeetiin isin deebisa. Eegas isin boojuu taatan gabra taatan jeen. Warra boojiyamee taatan warra gartee boojuu keessa seentan gabra taatan akkasi dachaa irra godhe jechuudha. Umar ibn Khattaab zamana isaa keessatti osoo ati kaafiraa miti beeladaallee osoo ta'e walqixa gartee dalagaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya waa'ee gibiraa gartee yoo hagana jenne seenaa Umar kutaa 10ffaa kana insha Allah asumarra dhaabneetuma kitaabni as deemaa jira itti fufnaa. Yoo Rabbi jee kitaaba bareedaatu as dhufu jira. Kitaaba gartee dilbii beekumsaa jaa. Dilbii beekumsaa dilbii jechuun qabeenya lafa keessatti awwaalame dahaba meeta ifii kanneen gartee birootilleen saniin dilbii jaaniin dilbii beekumsaa kitaaba ja'amu torbaan kana keessa yoo Rabbiin nuun fedhe jechuudha. Eeggadhaa kitaaba haalaan bareedaati. 40 hadiisa gartee 42 ka Imaamu Nawawii keessa jira. Usuulu salaasaa hundee sadeen keessa jira. Aqiidaa jechuudha. Jannata qur'aanaa fi hadiisaan afaan arabaatiin kan katabame jechuudha. Afaan oromootiin kan jijjiirame waan jannata keessa jiru qur'aana keessa waan jiru akka jirutti hadiisaa waan gabaafame akka jirutti jannata haalaan hedduudha. Waan jannata nama naqaa fi sababaa jannatatti seenanii fi jannata keessatti qananii fi gaafii ati sammuu keessa si deddeemtu waa'ee jannataa hunda kitaaba kana keessatti argatta. Ibidda waan ibidda keessa jiru sababaa ittiin qixaaxaman waan kitaaba gartee yakka yookaan azaaba akkaataa itti azabaman maqoolee azaabaatiis azaabni kuni maqaa meeqa qaba balbala meeqa qaba balbala hunda keessatti ummata akkamiitu keessa gubama gubaatii keessa gubamu san akkaataa itti azabaman san haala kamiini azabamani eenyu ka azabu kuni maaltu achi keessa jira
akka jirutti kitaaba kana keessa jira jechuudha. Jannataas azaabaas ammallee mallattoo qiyaamaa nabi Muhammad irraa ergamee ilaa hamma qiyaamaan dhaabbattutti mallattoo xixiqqoo fi mallattoo gurguddoo kudhanan mallattoo xixiqqoos hedduudha san hunda bakka takkatti qiyaamaan dhiyaachuusi zamanni dhumuun dhiyaachuu isaa kitaaba kana keessatti argatta. Haala nuti amma keessa jirru kanallee ni ibsa. Afaan Oromootiin katabame hundinuu achi keessa jira jechuudha. Tanaaf kitaaba kana torbaan kana keessatti isin ni dhaqqabe yoo Rabbiin fedhe akka yaada kiyyatti kitaaba kana bitachuudhaan isinilleen beekumsa argattan if gargaartan ilmii hedduu keessa jira. Anilleen hamileen argadha. Kitaaba insha Allah itti aanu Abi Bakarii fi Umar kitaaba jedhamu katabaa jira. Abi Bakarii fi Umar seenaa amma isiniif haasawaa jiru kana Abi Bakar seenaa ajaa'ibaa qaba. Babal'isee jechuun kitaaba guddaadha. Umariis akkasitti jara lamaan kana gartee al-Umarayn jedhaniin takkaa sheekayn sheekotii lamaan insha Allah itti aansina san Umar rakkoon hin jiru itti dhufna san kana ammoo bahaa jiru kana itti hirmaadha. Gizeen fi isiniin beeksisa bakka jirtan biyya jirtanitti isiniif ergama. Isin dhaqqabe je'ee abdiin qaba insha Allah. Haala jiru hundaahu nin kataba. Du'aa'ii godha yoo Rabbiin fedhe nagaan nu jiraadha. Warri guyyaatis guyyaa gaarii qabaadha. Warri halkanillee halkan gaarii isin haa ta'u. Yaada muraada isin haa guutu waan jettan argadha. Kitaaba kana eeggadhaan isinin ja'a insha Allah yoo Rabbiin fedhe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.